hanga taphattoonni garee faallaa sammuun isaanii joonja'utti kubbaa walii kennaa. Dhaadannoon kun daa'imman leenjii kubbaa miillaatiif akkaadaamii kanatti galan aabaa caadaa baratanudha. Waggoota 40 dura yeroo banamu akkaadaamii kubbaa miillaa addunyaa jijjiiruudha jedhee kan eegeen turre. Baroota dhiyoo asitti taphattoota sadarkaa eegamuun oomishuu baatus barana waggaa 40ffaa hundeeffama isaa kan kabaju akkaadaamiin kubbaa miillaa Lamaasiyaa qophii keenyaarraatiin isin biraan geenya. Akkaadaamiin kilaba Kaataalaan Lamaasiyaan taphattoota waancaa addunyaa injifatan gootota Chaampiyeens Liigii fi taphataa badhaasa Baalaandoorii si'a 5 argatee leenjisee baasedha. Akkaadaamiiwwan kubbaa miillaa kilabootaan iddoo hedduutti ni hundeeffamu. Kilaboonni maqaa gurguddaa qaban hedduun akkaadaamii dhuunfaa isaanii hundeessuunis kan barame, garuu hanga Baarseloonaa kan milkaa'e argachuun dhamaatii ta'a. Jechi Lamaasiyaa jedhu jecha afaan Kaatalaanii buufata iddoo teessumaa yookiin qe'ee jireenyaa hiika jedhu kennamuufii danda'a. Onkoloolessa 20 bara 1979 yeroo hundeeffama akkaadaamii kanaati. Giddugala guddattoonni barnoota idilee fi leenjii kubbaa miillaa itti fudhatanu. Guddattoonni falaasama kubbaa miillaa wal fakkaataa horachuun akkaadaamichaa eebbifamu. Falaasama kana hooggantoonni kilabichaa chaappaa kilabichaa jedhu. Dhaadannoon kilabichaa Meeskwee Ankilab kilabaa ol jedhu onnee isaanii keessatti tumatanii bahu. Taphataaf leenjisaan Baarseloonaa duraanii Peep Gaardiyoolaan guddattoonni leenjii kubbaa miillaa akkaadaamii Lamaasiyaa keessa darban taphattoota biroorraa adda. Kun kan ta'eef jedha Gaardiyoolaan daa'imummaarraa ka'anii fooyituu Baarseloonaa qofaan morkachaa guddachuun isaanii gumaachisaa olaanaadha jedha. Gamoon Lamaasiyaa jalqabaa wiirtuu buufata qonnaa durii bara 1702 ijaaramedha. Isteediyeemiin Baarseloonaa Kaampunuun bara 1957 yeroo ijaarame gamoo wiirtuu qonnaa ture kana cinaatti hundaa'e. Boodarra 1979 gamoon wiirtuu qonnaa kun gara kutaa ciisicha dargaggootaa kilabichaatti cehe. 2011 akkaadaamiin kun bakka duraan itti hundaa'e Kaareeraa Deelaa Maaterniinaatirraa gara gamoo ammayyaawaa leenjii kilabichi ijaare La Ciutat Sportiva Juan Gamperitti jijjiirame. Gamoon haaraa Lamaasiyaa kun yeroo sanitti yuuroo miliyoona 11 kan itti bahe yoo ta'u lafa kiiloomeetira iskuweerii 6,000 irratti qubate. Ispoorteessitoota 83f tajaajila sukkuumii, giddugala suur-sagalee, daree barnootaa, iddoo nyaanni itti qophaa'uu fi dirree kubbaa miillaa sadarkaa isaa eeggate gamoo abbaa darbii 5 kana keessatti guddattoonni tajaajila barbaadan hunda argatu. Jaallattoonni kubbaa miillaa akkaadaamii Lamaasiyaa kana keessa taphattoonni goota kubbaa miillaa ta'an darbuu dhugaa bahu. Taphattoonni kilabicha keessa leenji'an hundi garee jalqabaa Baarseloonaaf taphachuu baatanullee kilaboota birootiif bu'aa akkaadaamichaa ta'uu isaanii salphumatti ga'umsaa keeku mul'isaniiru. Bara 2003-4 akkaadaamicharraa gara garee jalqabaatti erga guddatee kaasee falmii tokko malee jaallattoota kubbaa miillaa torbeedhaa torbeetti uggum jechisiisaa waggoota 16 darbaniif utubaa Baarseloonaa ta'ee kan itti fufaa jiru Liyoonel Meesii bu'aa akkaadaamii Lamaasiyaa kanaati. Xavi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busqueetiif Jordi Albaan taphattoota akkaadaamichi aabaa caadaa kubbaa miillaa barsiisee baroota dhiyoo keessatti kubbaa miillaa addunyaatiif gumaache keessaa muraasadha. Leenjisaan Manchester City ammaa fi garee kubbaa miillaa hawwataa taphatu ijaaruun kan leellifaman Peep Gaardiyoolaa gadaamessa akkaadaamii kana keessaa bahan. Yeroo Juan Cruyff Baarseloonaa leenjisaa turanitti garee jalqabaa Baarseloonaaf kan filatame Peep Gaardiyoolaan bu'aa akkaadaamichaa kan ta'an Albert Ferrer, Sergi Burjaanii fi Guillermo Amor waliin kilabicha tajaajileera. Bara 2011 Baarseloonaatti deebi'uu isaatiin dura akkaadaamii kilabichaa gadhiisuun Arsenaaliif kan mallatteesse Cesc Fabregasis bu'aa Lamaasiyaati. Pepe Reina, Pedro, Boan Kirkic, Victor Valdez, Thiago Alcantara, Hector Bellerin fi Rafinhaan jalqabbiin kubbaa miillaa ijoollummaa isaanii Lamaasiyaa duraan iddoo ooyiruu qonnaa tureeti. Baarseloonaan bara 2012 tapha La Ligaatiin Levante waliin morkate irratti
Daani Alves miidhamee bahuu isaatiin taphattoota 11 dirree keessatti taphachiise hunduu akkaadaamii kilabichaa Laamaasiyaa keessaa kan dhufan ta'uun seenaan galmeessise ni yaadatama. Bara 2010 ammoo badhaasa Baaloondooriif kaadhimamtoota xumuraa kan ta'an taphattoota 3 filachiisuun akkaadaamii Laamaasiyaa kan jalqabaa ta'eera. Yeroo sana xumuraaf kan gahan Andrees Iniestaa, Xaaviif Liyoonel Meesii turan. Akkaadaamiin Laamaasiyaa milkaa'ina kubbaa miillaatiif falaasamni tapha wal fakkaataa daa'imummaarraa kaasee hanga taphattoota garee jalqabaa jiranitti hordofan bu'a qabeessummaa isaaniitiif bu'uura ta'uu daayirektarri teeknikaa kilabichaa duraanii Peep Seguraa yeroo tokko dubbatanii ture. Falaasamni keenya jedhan Peep Seguraa sochii taphatuutaa Tootaal Fuutbool warra Neezerlaandotaa fi mala taphaa dur Ispeenonni aadeffatan tiikii taakaa yookiin kubbaa al tokko tuqanii battalumatti hiriyaa gareetiif dabarsanii kennuu walitti itichinee taphachuu keenya jedhu. Yaadni akkaadaamii daran bu'a qabeessa ta'e kana hundeessuu pireezidaantii kilabichaa kan turan Joosee Luwiz Nuuneziin dhiyaatee leenjisaa akkaadaamichaa jalqabaa Ooriyool Toortiin dhugoome. Lamaan isaaniiyyuu addunyaa kanarraa du'aan boqotanillee akka salphaatti yaadni burqisiisanii hojiitti jijjiiran seenaa kubbaa miilaa keessatti bara baraan akka yaadataman isaan taasiseera. Baarseloonaanis waggaa 40ffaa hundeeffama akkaadaamii Laamaasiyaa kanaa kabajaa jira. Laamaasiyaan agarsiistuu karoora yeroo dheeraatiin kubbaa miilaa jijjiiruuf hojii hojjetame ta'ee kilaboota kubbaa miilaa addunyaa maraaf fakkeenya ta'a.